السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متميدي يا شماركم في ورا من تبرع ورتفتني اللي بكم جرتني سلامتا نقابري دوني سندرها جيت سنين جنادة كاني دفني جرا أبولي أنت يا وروني لايك كومنتي بوجورا نججبي سنقال إنك سنقودا لا ناجرا لا سنين جدا أمس ما تنفتح شير سبسكرايب بوجورا نقرا ترجمة سنين جدا أبولي أنت يا قالي بليس من فيديو هي أجي فتة شير قولي أكنا ما هدو برنا بجاهو shirnaaf godhisin jedha laayikii tuquuni akka yeroo hedduu nama biraa dhaqqabuuf laayikii tuqxanii akkasuma sheer illee godhaa sabiskiraayib illee tuqaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja warri haga sa'aatii ammatti sheer gochuudhaan yaada babbareedaa koomentii babbareeduu nu barreessita hundi keessanuu galanni keessan guddaadha naaf jiraadha hedduu isin galatoofadha obboleeyyan qaqqaalii adda yaannan dubbachuuf dhufe irra deebiidhaan durallee dubbadhee jira waa'ee waantiyyaa Salamoonii dubbachuu deema waantiyyaa Salamoonii ji'a kana waan torbaan dabree kaasee ilaa amma waa'ee maisiititu sooshaal miidiyaa kanarratti ajaa'iba godhata anillee xiqqoo lama jedhee waa takka lama dubbachuudhaaf deema naaf folchaa isiniin jedha garuu fuula peejii kiyyaarra maxxansee irraa haasawuu kiyyaa fi naaf folchaa isinis yoo argite naaf folchaa isiniin jedha ani mucayyoon sun hedduu garaana nyaatti hedduu tokko garaana nyaatti garuu akki ilmi namaa kun itti yaadu naaf liqinfamu garuu wallaahi naaf liqinfamu sababni isaa jireenya ilma namaa kana yoo jireenya gadadoo taate gadadoma sani ka arguu barbaaduuf naan galu wallaahi naan galu jechaadha obboleeyyan tiyya abba fedhe haa ta'u namni tokko gaafa gammade jireenya isaa san gammadaa fi gaafa jiruu hammeenyaa keessatti argatanii jireenya hammeenyaa saniif isaa gaddaa maaliif jireenya hammeenyaa san keessaa akka ba'uuf jechaadha jireenyi ilma namaa kun muudannoos qaba gaddas qaba gammachuus qaba qananiis qaba beelas qaba uffatas qaba daaras qaba jireenyi ilma namaa kun ilaa haga addunyaarra jiraatanii waa hedduutu wal makata jechaadha abba rabbi laaffisee malee saniifuu rakkoon kaleessa mucattii tana dhaqqabe rakkoo sababa haadhaa fi abbaan isii waliigaltee dadhabuudhaan baazawee jaarsaaf jaartii yoo wal dhabanii ilmoo jidduu isaanii jiru rakkata yeroo baay'ee qaraayyoo jechaadha ati manaas yoo abbaa manaaf isin taane gara feete deemte abbaan manaa barbaade fuudhuu danda'a garuu jidduu tanatti carraan ilmoo rakkin hamaadha jechaadha garuu waan akkasii rabbiin nama haa baasu malee mucattiin tuni sababa haatinii fi abbaan waliigaltee dadhabanii gargar faca'aniif jidduu tanan rakkattee mucattiin akkas fakkaattu sun buskuutiin bareedduun sun maashaallah rakkattee wanni umrii isiitiin alatti rakkoon haganaa kun irra ga'e sababa malee miti isiin geettee yookiin sagagalummaa geettee yookiin maal jechuu geettee mucayyoon tuni wanta rakkoon akkasiisu isiin mudanne jechaadha naaf folchaa afaan akkana kana dubbachuu kanan qaanfadha saniifuu rakkoo namaa kana quba nama qabanii isiin kaleeta akkanaati hadda akkana taate jedhanii quba itti qabanii waan hin taane jechuu arrabaan qeequu irra rakkoo kaleessa isiin keessa dabartisanii maa ilmi namaa kun fageessee maa hin hubanneef jedhee baran deebii lammaffaa namni sooshaal miidiyaa fayyadamu hojii sooshaal miidiyaan akka hojii ta'e beektanii nama hojii sooshaal miidiyaa kana beekuuf miidiyaa fayyadamuun hojii akka ta'e beektanii haaya asiin akkuma fedheenuu itti haa fayyadamtu amma waan isii itti jirtu kanaanini deeggaruu sun taane eega miidiyaan isii hojii ta'ee ittiin jiraataa jiraatte maal godhuu namni qeeqa maal godhuu koomentiin taane barreessaaf maal godhuu waan hin taane barreessee irratti waraabaa jedhee barkuun amma hinaaffuma malee isiillee waa godhuu miti jechaadha hinaaffuma kun dhugaa dubbachuuf nama gaafa ija godhatee socho'ee itti hinaafinaa ija godhatee socho'uu isiititti jabaattee waa socho'uu isiititti uf danda'uu isiititti yoo kaleessa hiyyeetti taate yoo kaleessa rakkattuu taate namni isii irratti fiidiyoo waraabee jechan taane barreessuuf jechan taane qeequun hiyyummaa isa arguu feetanii ani bar kanaa galuu dideetu kanaa bar walla haa Oromoo jedhee billaahi doktor Abiy haa Oromoon teennatuun bar bakka karama itti waa itti cabsitu subhaanallah rabbiin nu haa laaffisu malee dura ijoollee nama abashaatitu mi'eeyoo isa irra waraabee arrabsaa ture amma jennaanu
namnummaa afaan keenya haasa'ullee irra waraabee isii qeeqa. Leesh maaliif barbaachise nama qeequun? Social media umrii isii malee maarree taate isii bicha itti fayyadama social media. Barbiyya namaa keessatti aslan TikTok kana hojii godhatanii 40 saa yookaan saa 24 alatti hojjetaa oolan jechaadha. Bayanii yani wama ta'e ho'i qopheessanii hafilaa ta'e waan fedhe ta'e qopheessanii isarra oolan bizineesa kun hojiidha. Hojiidha. Kun kashalabbinnat isiif hojiidha malee ani akkana fakkaatatti kashalabbinnati wayii natti fakkaanne isiif hojiidha. Tokko namni tokko yaada kana dura kenne irrattillee atillee surree godhattee bahu heddanaan jedhani no surree godhattee bahu miti astaghfirullah lazim antan keenan daagisu garuu an kana aarsee waa'ee isii na dubbisiise kana aarsee asirra waa'ee isii na maxxansiisee na dubbisiise obboleeyyan kiyya akkitti naa hubachuu qabdanii nama viidiyoo irra waraabee isii qeequu fi koomentiin taane isii barreessuun na dubbisiise akka feete yoo taate mirga abbaati namni miidiyaatti yoo fayyadame mirga namaa maassardatti malee akka isiisan ta'uufi miti. Namoonni sagalee kiyya kana dhaggeeffatan ilmi namaa ni rakkata jireenya addunyaa tanarratti. Garuu rakkoo san keessaa gaafa bahee namni tokko rakkin nama sanuma arguu barbaada moo dila haganaa kana mucatti mata namaaf akkana qabut godhuun barbaachiseen jedhee baraniin. Yoo sitti viidiyoo isii daawwattee laaggootee fi dabarta. Yoo sitti hin taane bira dabarta. Maalumatu dila haganaa muluu kalee viidiyoo isii ka qara darbee fi ka amma isii itti jirtu kana irra waraabdaniiti maa gadhiiftan? Maaliif barbaachise dila haganaa hamilee nama dha'uun dubbadhee jira viidiyoo duraa keessatti illee. Pilisuuf qusadha yaa obboleeyyan tiyya warri afaan kiyya laanguja kiyya kana dhageettan. Mucattii ganaa daa'ima isiinu ganaa ta guddisan. Rabbi laaffisee fi eega anu uf danda'ee gaafa jette anu uf danda'e khalaas jette eega waan itti fayyadamtu argatte wanti beekuu qabdanii namni miidiyaa kana fayyadamu hojii akka ta'e hubadha. Miidiyaan kamuu ka itti fayyadamanii hojiidha. Akka hojiiti itti akka fayyadamu yaa beekaa namni viidiyoo abbaa nama fedhan walii yoo viidiyoo waraabanii yoo waan fedhanillee viidiyoo nama wajji hojjechuun hojiidha bar. Namni viidiyoo fayyadamu akkanaan fayyadamu bar hojiidha. Saniifuu mucattii tanarraa gabbuu isiniin jechuu barbaada. Inni biraa dammoo namoota koomentiidhaan nama tokko yoo argee koomentiidhaan arrabsu. Bilis nama narrabsinaa viidiyoo kaleessa modeen gadda gadhiise mucayyoo boottusan irratti jechaadha. Hin arrabsinaa. Mucattiin sun dila hagasii muluu arraba namaa bootti dhugaa dubbachuudhaaf. Nama yoo dandeettan gorsaa hamilee itti horaa malee hin qeeqina hin arrabsinaa. Rakkoon isii mudatte sun boru si mudachuu dandeetti ilmaan kee mudachuu dandeetti. Rakkoo biraan qabdu. Ilkeen akka feete namarraa bahuu dandeetti. Ilkeen rabbiin akka fedhetti nama uumaa bareedaa nama uumaa bushaayaa nama uumaa. Uumaa rabbii keessa galtanii hamilee naman tuqinaa. Hamilee naman tuqinaa. Mucattiin suni nama isii sababa nama isii arrabsuu uf ajjeesamoo akkam taana ajjeesii lubbuu ofiititti qaacarti. Dila haganaa kana nama godhuun maaliif barbaachisa? Yoo isin ta'e viidiyoo isin daawwatta yoo isin hin taane biraa deemtan. Maaliif qeexxaniin? Rabbiin ganama bareeda nama uumee galgala waan fedhe nama godhuu danda'a. Ilkeeni akka feete nagahaan dhalatanii nama keessaa yaa'uu dandeetti. Akka isin nama keessaa baatutti hin beekan. Dila haganaa kana nama boochisuun, dila haganaa kana nama cinquun, dila haganaa kana koomentiin taane nama barreessuun osoo nama hin beekin osoo nama hin argin maaliif barbaachise mee obboleeyyan tiyya? Yoo dandeettan viidiyoo abbaa sanii laayikii godhaafi. Yoo isinitti tole yoo dandeettan sheer godhaafi. Yoo dandeettan koomentii bareedduu isii tasgabbeessu barreessaafi. Achi booda yoo isin hin taane yoo bira tartan maaliif barbaachise mee onnaa gana dila haganaa isii boochisuun? Wallaahi waan akkasii kanarraallee of qusadhaa isiniin jedha. Namoonni sagalee kiyya kana dhageettanii sheer waliif godhaa. Namoonni hanga ammaatiin nu jajjabeessitanii sheer gochuudhaan, subscribe gochuudhaan
komentii babbareedduullee nu barreessitan hedduu isin galatoonfanna, hedduu isin jaallanna. Nuuf jiraadha ammallee isiniin jenna. Haga viidiyoo itti aanu walitti deebinuuf turtiin keessan nu faana haa ta'u isiniin jenna inshallah.